ayyaansa nama argaa as keessa hojjiraate qubatu irraa qabsiisa. Geetaa misiree natti ba'a. Raajuu fanja isiniin kana kan kaasaa teeloo kaaba hadiya hidhamanta saba ko alkool kaas cufaan baay'ee asiinis irraa banamee asiinis irraa banamee asiinis banamee asiinis banamee kaataagoozaa ayyaansa nama argaa as keessa hojjiraate qubatu irraa qabsiisa. Kakak ilaafatu hojjiraate tokko lamas sidaa ayyaansa kan jabaa kee ugaala galateeffannaa gooftaa waaqayyo akkasiin jedhe waan ati waggaa shan muluutti xaafte itti dadhabdetti dadhabde yoo jettaa milkooftu maal ta'e adeemis sirriidha milkooftu yoo jettaa hin xaafa hin dadhabdaa umurii keessa waan ati jedhe waan ati yaalle hin jiru amma yoo tigilii keessa ka dhiiboo keessa maal ta'e akka waaqayyo balbala sirraa bu'aa faagoo irraa sirraa cabse akka taasee ootaadha lama gammachuutu waaqayyo si baasa otoo ayyaansaa naaf dubbataa jiiloodha isaa otoo irraa addaa jiru sibisinta hintaa jedha ayyaati dabala hintaa jedhaani raadaa raadiyaa soofaa raadiyaa baga gammada si bilbilata amma hojiin ati hojjettus homaa baay'ee bantiinis maal jettu hojii biyya dhugaadha amma si bilbilama waaqayyo balbala si banne alaan nama qabbiisu ta'e namsirraa qabbiin soora abdaas dhugaadha si bilbilama waaqayyo kanaan maqaa keessatti mana digimtitti waan hojjetame sirraa taasise Why? Dua sakal sodom saja, domni saja, jami saja. Mereka si bilang, kalian Kangkut. yes, haleluya. Dua sakal sodom saja, sajat kami saja, dua shan, digdam saja. Ya. Ini Aggeeffat bishaan masii dhugaa baate akkuma isheetillee siqaay mana kiraa maqaffaluu danda'u waan baay'ee keessa jirti. Sirriiti mucaa dubartii tokko si bukkeetta tajitu. Tajuudha. Maali? Alamaa. Yes. Ati mana kee maqaan ishee? Tajuudha. Odaasa. Tajuu si faagoo. Harkas kaasii eebbisa. Harka wal ta'a. Eessa jirti? Arjibisee. Guyyaa meeqa dhuftee tas? Handa bichaama. Ayyaansa mana tajuun ni gale mana kee agar. Mana kee agar. Mana kee agar. Mana kee agar. Iyyaati ameen jedha. Kana chuura sakana chuutu. Waaqayyo kanneen jedha. Waan sirriitti namne jireenyaaf nagaa keessatti saba koo sirraan nagaa. Sirraan dhangalaase. Sirraan kuffisee. Iyyaa naafeera jedha. Mataa keenyaa si naafeera jedha. Mana keetti eebba galchee. Mana keetti nagaa galchee. Mana keetti ulfina galchee. Waaqayyo itti kanneen jedha. Guyyaa kana qabiyyuu amma lammaffoo kan maksanyootti namoota baay'een karaa isaanii bana. Karaa isaanii bana. Iyyaa naa banameera jedha. Galata fidaa gooftaa. Kana booda jooraa taatee naftu. Abjuun kee nagaa miti. Jireenyi kee nagaa miti. Duwwaadha waaqayyo akkasii nama kana ilaala. Yeroo dhiyootti. Ameen jettu. Amma akkaawuntiin kee duwwaa jireenyi kee duwwaa. Ameen jedhi saka. Waaqayyo akkasii jedha. Sin jijjiira. Nama guddaa si godha. Waan asitti dhufee ta'ee fi dhugaa ba'uu keessaa tokko sidha. Baay'ee ni taphata. Dooftee
Waaqayyo jiraas. Ta'u kana mana alkool kaas. Sama keenya xiqqoo dhugaan jaana. Alkool kaasaa jedhan eebbisa. Balballi siif haa bana. Balballi siif haa bana. Ayyaasa. Taphasana. Eenyu gooftaa. Isine bisu? Injiltane. Isine bisu? Ulkas. Akka durii miti asseettee miti galtoonni taappellaa bira ga'ee dhimmi kee dubbifamu.